manni kuni Shaashamanneedha. Ganda duwwaa tokko. Shaashamannee ganda duwwaa tokko. Green areaan isin argitan kun badhaan isa fuuldura jira. Ispaaltii Shaashamannee gara Kofalee deemu irraa sadaffaadha. Kuni kunoo ispaaltii gara 81 yookiin 81 fiduudha. Irraa tokkoffaadha. Bakki baajaajiin dabreen kun jechuudha. Gara keessaatiin gibbiin maashaallah badhaadha, tiraasoodha. Kunoo akkuma argitan kana dibaan qalamii isaa ajaa'iba. Kun asiin suuqiidha. Kun saalooniidha. Kunoo kun saalooniidha. Saaloonii. Kun manyitaa sanduuqa dhaabbii. Sanduuquma kana keessaan shaawar shintibeetii seenanii. Akkuma argitan kana baawolariin hin jiraa. Bishaan isaa dhumatee hin bu'aa. Shintibeetiin ni dalagaa. Kastijaa ittiin ba'an qabaa. Walumaa galatti mana itti galuun qofa barbaadamu. Kawa takka illee sirreessaa hin qabne. Nama uffata miicatuufillee kunoo asitti uffata miicanii dhaabbatanii. Kunoo bishaan illee akkana bu'a. Asuma irra afatanii illee ajaa'iba. Waan aadaa hidhachuuf deeman hin jiru. Kunillee kifilii biraati. Asiin kolidariidha. Harka dhiqannaa nama keessummaa yookaan nama shintibeetii seenee bahu. Kun kichiniidha. Kichiniin isiillee baay'ee bareedduudha. Shintibeetii waliigalaatiif shaaworiin kunoo garana jira. Kan nama keessummaa alaa jechuudha. Kunoo waraabeera. Istoovii homaa itti fayyadamanii. Kunillee kifilii addaati. Dibaa qalamii isaattu ajaa'iba. Qalamiin kunniin widdiidha baay'ee. Qalamii Turkiiti. Muluun isaa gibbii irraa kaasee haga manaa dirasii keessaa kana dibameera. Kun immoo majlisa guddaadha. Haga inni dheeratu laal. Maashaallah keessummaa fedha asitti oofuu danda'anii. Waliigalatti mana baay'ee bareedaadha. Abbaa carraatiif gatii barreeffamaan isinii deebifna.